Yoo jennee jirra harka fuunee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya akkam fayyaa jirtanii isin jennaa. Kun A+ Secretedha. Chaanala keessan kan karaa salphaa ta'een icciitii milkaa'inaa barattoota ciccimoo akkasuma gorsoota askuulitti barbaachisan bifa salphaa ta'een afaan Oromootiin kan itti argattanidha. Waasirratti wanni isin dhibu hin jiru, waan isin dhibe karaa keessattiin teekstii nu gochuu dandeessu. Kanaaf turtiin hojii taasisannaa har'aa Ikoonomiksii 9 teekstii buukii irraa kan ilaallu ta'a. Saniif isinis turtii gaarii hojii qabaadhaa isin jenna. An Mr. Konseptiidha. Ikoonomiksiin 9 barumsi ikoonomiksii baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ministeera barnootaatiin kaarikulamii haaraa kan isinii qopheessinedha. Nu wajjin turaa isin jenna. Unit 1 Introducing to Economics boqonnaa tokko seensa ikoonomiksii kan jedhu ni ilaalla. Economics is extremely useful subject and it is study and the knowledge have acquired greater importance in recent time. Economics is greater or extremely useful jechuun barumsa baay'ee barbaachisaa ta'edha. Akkasuma it is study kan inni qo'atu knowledge have acquired great importance in recent time. Barumsi ikoonomiksii as jedhu dhaluu kana keessa barumsa baay'ee barbaachisaa ta'ee fi barumsa sirna diinagdee ammaa kana keessatti bu'aa qabeessummaan isaa mirkanaa'e greater importance in recent time jechuun yeroo as dhaluu kana barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. As you know, increasing in number of countries akkuma beeknu biyyi lakkoofsan dabaluun all over the world are facing economic problem. Addunyaa hunda keessatti facing economic problem ta'udha. Rakkoowwan diinagdee hamaaf saaxilaman kanneen akka fakkeenyaaf rakkoowwan diinagdee hamaa kanneen akka qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa akkasumas jireenyi qaala'ee namni waan nyaatu dhabuun rakkoowwan diinagdee jechuudha. This is one reason behind the growing of importance of economics. The growing importance of economics jechuun isa kana jechuudha. Sababni duuba jiru kan akka economicsiin guddatu ka godhe rakkoowwan kana jechuudha. Yookaan ammoo addunyaa kanarratti rakkoowwan diinagdee hamaan kun qunnamuun barumsi economicsii yeroo ammaa kana keessatti baay'ee barbaachisaa fi akkamitti namni jireenya isaa karaa salphaa ta'een gaggeeffata kan jedhu irratti barumsi economicsii baay'ee barbaachisaa ta'ee argamee jira jechuudha. Moreover, sanaa ol the study of economics advances logical thinking and analytical thinking. Analytical skill. The study of economics yookaan ammoo economicsii qo'achuun ni guddatee jira jaa. Logical thinking jechuun karaa logically thinking jechuun namni tartiiba isaa eegee yaadu maaliif akka ta'e yaadu akkasuma analytical skills dandeettii waa xiinxaluu akkamitti akka haala jireenyaa kana keessa dabran xiinxaluun akkaataa barumsi ikoonomiksii itti guddate keessa isa tokko karaa kanneen jechuudha. Well, so hence our ability for observations and judgments. Kumali enhance jechuun guddisuu our ability for observations. Dandeettii keenya waa xiinxaluuf akkasuma murtee mataa keenyaa murteessuu fi waan takka kan itti judgmentii murtee jireenya keenyaatti murteessuudhaaf wanni taanee argamu jechuudha. Yookaan ammoo dandeettii keenya guddisuu jechuudha. So kanaaf we conclude that the study and the knowledge of economics is useful to each of us
and to the society as a whole. Saniifi dhuma irratti barumsi study economics qo'achuun and the knowledge of economics is useful. Useful jechuun bu'a qabeessadha to each of us. Tokkoon tokkoo keenyatti akkasuma to the society as a whole. Akka hawaasa waliigalaatti bu'aa kan fidu ta'uu isaa namatti agarsiisa jechuudha. This unit deals with the definitions hiika boqonnaa kana keessatti wantoonni nuti deal goonu yookaan ammoo ilaallu definitions hiika economics nature uumama of economics kan ilaallu jechuudha. As well as the branch of economics dameewwan isaa the method mala approach karaa of study of economics and decision making unit in economy karaa ittiin economics qo'annu and the decision making unit of economy jechuun karaa ittiin murtee mataa keenyaa diinagdee keessatti itti murteessinu jechuudha. So this is what we call the way to analyzing unit 1 of economics grade 9, including definitions, nature of economics, branch of economics, method and approach of study, and economics and decision making unit in the economy. Well, boqonnaa kana keessatti wanni kan nuti ilaallu unit objective inni jedhamu jira. Amma barattoonni baay'een unit objective kana bira kutu. Garuu kuni barumsa keenya irratti akka nuti effective hin taane nu gargaara jechuudha. Yookaan ammoo akka nuti sirriitti xiyyeeffannoo hin goone nu gargaara jechuudha. Well, sanaafi unit objective kana barattoonni haaraa bira kutuu hin qabdan. Dhugaan isiniin jedhu erga barumsaan barattanii fixanii booda unit objective kana if gaafatu isin irraa eegama jechuudha. Fakkii for example defining the economics. Economics ibsuu dandeessaa and explain the difference between microeconomics and macroeconomics. Garaagarummaan MI economics fi MA economics isa guddaa fi xiqqaa jidduu jiru maali? If gaafata jechuudha. Boleessa ta'e. Describing the method used to study of economics. Karaalee economics qo'achuuf si gargaaran ittiin baratta jechuudha. Explain the characteristics of 3 decision making unit. Amaloota sadan yookaan ammoo amaloota sadan decision making unit keessatti si gargaaran addaan baafatta jechuudha. So kana sadee yoo adda baafattee yookaan ammoo gaaffiiwwan kana boqonnaa kana keessatti yoo kana adda baafattu taate ati barumsa kana qo'attee jirta jechuudha. Yookaan ammoo barumsa kana barattee jirta jechuudha. Gaaffiiwwan kana deebisuu yoo dandeenye siif hin galle jechuudha. Sanaaf gaaffiiwwan kanaaf xiyyeeffannoo kennuun keessan dirqamaa ta'a jechuudha. Well, itti aanee starting up activity gaaffiiwwan starting up activity jechuun wantoota boqonnaa kana keessatti gaaffiiwwan akka jalqabnuuf yookaan ammoo akka jalqabnuuf wanni taanu ta'an jechuudha. Yookaan ammoo akka nuti jalqabnu sammuu teenyatti waan qabachuu qabnu. Tokkoffaa what comes to your mind is when you hearing the term economics. Maaltu sammuu keetti dhufe yookaan ammoo jalqaba maaltu sammuu keetti dhufe yeroo you hearing the term economics. Termi economics jedhu kana yeroo dhageessu maaltu sammuu keessatti dhufe waan sammuu keessatti dhufe san yaaduu qabda jechuudha. Qaala'insa jireenyaa ta'uu danda'a, dhabshummaa ta'uu danda'a, maallaqa dhabuu yookaan ammoo namni rakkoo adda addaa sammuu isaa keessa jirtu isinitti dhufuu dandeessa jechuudha. Gaaffiin lammaffaan the foundation of modern economics. The foundation jechuun hundeeffamni economics ammayyaa modern economics rest on 2 major branches. Branchiiwwan lamaa jira. Innis microeconomics dakkaan asirreef jenne kana and macroeconomics jechuudha. In pairs discuss what two branches are. Sammuu hundi keessatti branchiiwwan lamaan in pair jechuun cimdiidhaan discuss what two branches are. Maali? Branchiiwwan sun lamaan maali? Jettee if gaafatu sirraa eegamaa jechuudha. Gaaffii sadaffaan is economics is positive science. Economics in positive science dha or normative science dha. More normative science dha. Economics in science in economics gosa lamaa jira.
positive science and normative science jira or both moo lachuudha. Give your justifications. Justification jechuun sababa kan kee tarreessi yookaan ammoo listi godhi jechuudha yookaan ammoo tarreessi jechuudha. Kanasiif gaafatu isinirraa eegamaa jechuudha. Afraffaa what is the basic decision making unit of economy? Wantoonni murteessoon ta'an decision making unit of economy maali kan jedhu ilaallaa jechuudha yookaan ammoo gaaffiiwwan kana deddeebisuu isinirraa eegama. Isinis yaa'u gaaffiiwwan akkanaaf gaafatu isinirraa eegama. Itti aanee wanni murteessanii key concepts. Key concept jechuun yaada ijoo boqonnaa kana keessatti jechoonni ijoon akka jechoota kana yoo beekan akka boqonnaa kana nama beeketti if ilaaluu dandeessanii jechuudha. Inni tokkoffaan economics. Economics maali? Hiikaan isaa maal jechuudha? Economics jechuun ibsuu dirqama nutti jechuudha. Itti aanee barumsa asitti key concept jedhamu economic theory dha. Economic theory meeqa jira? Efficient allocations akkamitti qabeenya yookaan ammoo waan qabnu akkamitti karaa madaalawaa ta'een karaa sirrii ta'een qoonnee fayyadamuu dandeenya kan jedhu key concept boqonnaa kana keessatti isaafamee jira jechuudha. The nature of economics uumama economics scarcity hanqina microeconomics economics isa xiqqaa kan maamila tokko wajjin wal qabatu kan nama dhuunfaa wajjin wal qabatu macroeconomics kan dinagdee biyyaatti wajjin wal qabatu deductive method and inductive method jira. Deductive method ini from general to specific or waan hedduu irraa karaa waan xiqqootti. Inni biraa immoo inductive method jechuun from waan xiqqoo takka irraa karaa waan guddootti from specific to general kan jennu as keessatti ni jira jechuudha. Inni biraa normative economics. Normative economics jechuun maali? Key concept boqonnaa isaa isa tokko jechuudha. Sirriitti anis isiniin ibsa. Positive economics ni jira. Positive economics illeen saayinsii economics gosa lama jira. Inni normative and positive economics jira. Inni biraa households and business firms. Household jechuun jireenya mana keessaa mashruufa kan jedhamu sani yookaan ammoo namni tokko mana isaa keessatti haala kamiin jiraachuu danda'a. And business firms wantoonni warshaa waan san oomishan fakkeenyaaf mana keessatti ruuza bizeetii fayyadamna. Ruuza bizeetii fayyadamnu sani warshaan oomishu business firms jedhama jechuudha. And governments mootummaan ammoo wantoota kana hunda to'ate namni karaa madaalawaadhaan household irraa gibira fuudhee business firm irraa illee gibira fuudhee waan adda addaa to'achuudhaaf nageenya biyyisanii kan eegu mootummaa jedhama jechuudha. Noordofaa isiniin jenna sirriitti noordofnaan bu'aa qabeessa taatu saniif turtii keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jenna. 1.1 meaning of economics. Hiikaan economics maali kan jedhu jechuudha. At the end of these sections, student will able to dhuma boqonnaa kanatti students will able to define barattoonni ni danda'u jaa defining the term economics. Yeroo waan kana finne barattoonni economics ibsuu ni eegalanii jaa and explaining the nature of economics. Wantoota cholli tareefu kii objective yookaan ammoo objective keessa kaa'amsan keessa tokkodha jechuudha. Start activity jalqaba what comes in your mind maaltu sammuu wanta hedduu dhufe when you hearing the term economics yeroo termi economics kana dhageessu jaa maaltu sitti dhufe san if gaafachuu qabdan jechuudha. Definition of economics. Definition of economics yookaan ammoo hiikaan economics maali kan jedhu ilaalla. The term economics is
originally derived from umuman derived from maal irraa dhufe the ancient Greek words jecha Greek irraa dhufe jechuudha. Jecha Greek durii economia o economia jechuun jechuudha dhufe. Meaning isaa maal jechuudha? Hiikan isaa the management of family, family fi bulchuu or households yookaan ammoo household yookaan mana kan keessatti bulchuu jechuu irraa dhufe jechuudha. Economics yana jecha Greek irraa dhufe o economia ka jirurraa meaning isaa the management of households and the household or a household mana yookaan ammoo mana keessa bulchuu yookaan ammoo family yookaan ammoo maatii tantee bulchuu jecha jirurraa dhufe jechuudha. This reveals jechuun kun kan agarsiisu jechuudha. Maal mul'isu jechuudha. That subject of economics was first studied in ancient Greece. Wanni kun kan mul'isu barumsi economics kun jalqaba ancient Greek yookaan immoo Greek durii keessatti eegalamuu isaa namatti mul'isa jechuudha. Economics is the branch of social science. Inni the branch of social science jechuudha. Akkasumas anis economics baradhaan ture jechuudha. Expertise ta'een jira jechuudha. Yookaan ammoo hayyama sittiin qabaa jechuudha. Well, so economics gosa saayinsii hawaasaati. Namni economics barate jechuun nama diinagdee biyyaa sochoosuu danda'u, nama jireenya waliin madaalchisee negatiiva fi pozitiiva jireenya fiduu dandamatee jiraachuu danda'u jechuudha. Well, economics is important. Economics is an important discipline. Subject yookaan ammoo gosa barumsaa isa barbaachisaadha jechuudha. It is prominence. Beekamtummaan isaa has increased in recent year. Baroota as dhufaa jiran dabran keessa as dhufaa turanii dabran keessa barbaachisummaan isaa beekamummaan isaa dabalaa dhufe jechuudha. Prominence jechuun beekamummaa jechuudha. Maaliif in response to worldwide economies. In response jechuun deebisaa worldwide economic problems. Addunyaa kanarratti rakkoowwan economy addunyaa kanarra jiraniif deebisuudhaaf ture jechuudha. As the present yeroo ammaa kana poverty miskiinummaa yookaan hiyyummaa, unemployment hojii dhabdummaa, inflations qaala'insa jireenyaa, recessions jireenyaan kufuu namaa, population explosion uummata heddumminaa etc. Rakkoowwan akkanaa kana are worldwide economics problem jedhamee tilmaamamaa jechuudha. Yeroo ammaa kana hojii dhabdummaa, poverty, unemployment jechuun hojii dhabdummaadha. Poverty jechuun miskiinummaa, inflation qaala'insa jireenyaa, recessions jechuun ammoo namni sababa qaala'insa jireenyaatiin kufee gosa waa nyaatu yookaan nyaata nyaatu subjectii tokko yeroo nyaate recession jedhama jechuudha. And population explosions. Population explosion jechuun uummanni heddummaate namni tokko ilmaan 10 meeqa ilmaan 30 meeqa yoo qabaatee waan nyaatu yoo qabaanne rakkoo ta'a jechuudha. Qabaatee yoo maal waan nyaatus qabaatee ilmaanis yoo qabaatee sun rakkoon qabachuudha. Maaliif wanni rabbi namaaf kenne mataa isaatiif qabeenya akka jaansan jechuudha. In order to understand kana hubachuudhaaf in order to understand kana hubachuudhaaf find to the solution to such problems rakkoo waan kanaatiif problemii kanaaf rakkoo kanaaf barbaaduun in deeps of knowledge of economics. Barumsa economics sirriitti qabaatu nu gaafata jechuudha. Is essential barbaachisaa jechuudha. In deeps knowledge of economics is essential. In order to understand and find the solution to such problems, in deeps knowledge of economics is essential. Kanaaf fiduudhaaf barumsa economics baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Well, nu wajjin turaa isin jenna. And the definition of economics are developed recently. Hiikan economics yeroo as dhaluu kana keessa develop through the times. Adeemsa keessa hiikan economics gosa adda addaa develop ta'ee jira jechuudha. Well, economic theory has advanced over time. Barumsi yookaan ammoo theory economics theory jechuun yaada saayintistoonni adda addaa jedhanii waa'ee dinagdee irratti advanced over time yeroo yerootti advanced jechuun guddataa
kan deemu jechuudha. In the different teams yaadota adda addaa different teams have gradually been included in the fields. Fiildii kana keessatti dabalamaa dhufe jechuudha. Economic theory jechuudha. Adeemsa keessa saayintistoonni yaada adda addaa wal faallessaa wal qeeqaa hiikan economicsif kennamu heddummaataa dhufe jechuudha. There is no complete definition of economics. Hagammatti hiikan economics kana jee saayintistoonni adda addaa walii galan jiru jechuudha. Wanni walii galan jiru garuu ni qaba malee. And the definition is essential. Maaliif hiika hedduu qaba. It is no static jechuudha yookaan ammoo hiika dhaabbataa tokko hin qabu. Saniif the definition is essential. Hiikan isaa barbaachisaadha jechuudha. Bakki itti barbaachisaa ta'edha yookaan ammoo essential under improvements in areas such as wealth definition addatti hiikaa jiru qaba. The welfare definition addatti qaba. Scarcity definition addatti jira jechuudha. Wealth. Saniif hiikan isaa tokko hin jiru. Wealth definition yookaan ammoo hiikan warri wealth definition karaa wealth wal qabsiisan karaa qabeenyatti wal qabsiisan addatti jira. Warri welfare definition wajji wal qabsiisan yookaan ammoo fayyummaa hawaasaatti wajji wal qabsiisantu jira. Scarcity definition hanqinaa wajji kan wal qabsiisantu jira hiika economics. Based on the above consideration, economics can be defined as follow. Wantoota as olitti jenne wealth definition, welfare definition fi scarcity definition consider godhanne akka armaan gadii kanatti hiike jira economics. Well, economics is the branch of social science. Gosa branch yookaan ammoo damee saayinsii hawaasaa ta'e that studies the efficient allocation of resources. Qabeenya kan inni qo'atu that study the efficient allocation of resources. Qabeenya hanqataa ta'e yookaan ammoo addunyaan sagal yaani kudhan guunne yaa Oromoon isuma qabnu kana karaa sirrii ta'een karaa efficient allocation akkaataa qixa sirrii ta'een resources to attain the maximum fulfillment of human needs. Fedhii dhala namaa kan hin guunne yookaan ammoo fedhii dhala namaa fedhiin namaa hin guutamtu fedhii namaa hin guutamne kana karaa efficient allocation ta'e yookaan ammoo karaa sirrii ta'een addaan qoodee akka namni gammachuu argatu yookaan ammoo fedhii dhala namaa guutuuf yaalu barumsi economics waa'ee saayinsii kana qo'ataa jechuudha. As a science of choices. Economics akka science of choices akka saayinsii filannootti hoggaa jennu akka saayinsii filannootti hoggaa jennu fakkeenyaaf ati qarshii 100 takka qabda 100 takkaa kana jimaa bitattee qarshii 50 jimaa bitattee qarshii 50 wanti si barbaachisu bishaanis bitatuu dandeessa. Garuu bishaan sanis manaa qajattee qarshii 100 san guutuu taasifattee waan biraatiin bitatuu dandeessa. Yookaan ammoo aannanis bitattee waa hunda bitatuu dandeessa jechuudha. Koo hallee bitatuu dandeessa. Sanii filannoo kee jechuudha akka maatiitti itti yaadde jechuudha. Economic studies how people choose to resource scarce or limited productive. Economics study how people choose. Namni hagam takka filatuu danda'a to use scarces and limited productive. Qabeenya murtaa'aa ta'e resources like land, labor, equipment, technical knowledge and to produce various commodities. Kan oomishuudhaaf yookaan ammoo qabeenya lafaa isuma qabnu kana akkamitti mummurree isa kaan loomsii dhaabne isa kaan boqqolloo isa kaan mishingaa dhaabne isa kaan barbaree dhaabne irraa fayyadamuu dandeenya kan jedhu barumsi ikoonomiksii gadi fageenyaan qo'ataa jechuudha. Saniif waa'ee jireenya sanis ikoonomiksii ni qo'ataa jechuudha. The following statement is himni
asii gadi kuni derived from the above economics definition of economics. Hiikka asolitti economics kanine maal jennee jira economics the branch of social science that study about efficient allocation of scarce resources. Resource qabeenya hanqataa ta'e yookaan ammoo isa addunyaa sagal Oromoon jettu san akkamitti nuutu kudhan godhetti fayyadama kan jiru nuti ibsachuu that at the maximum fulfillment of human needs. Fedhii dhala namaa isa daangaa hin qabne san akkamitti daangaa itti goone argatuu dandeenya kan jedhu economics'n qo'atachuudha. Akkasuma as a science of choice saayinsii filannooti akkamitti namni akka wanta akka filatee jiraatu akkuma fakkeenya isanii godhe san ibsaa jechuudha. Definitioniin the above definition asitti inni jedhu kuni isa kana ibsaa jechuudha. Economic study about scarce resources. Qabeenya hanqataa ta'e barata jechuudha. Scarce fi wanni garaagarummaa qabani maali shortage garaagarummaa qaban kan gara fuulduratti isiniin ibsa. Economics it is study about allocation of resources. Qabeenya waan qabdu takka addaan qooddee akka itti fayyadamtuuf kan qo'atu jechuudha. Allocation of resources should be efficient. Gahaadha jechuudha. Yookaan ammoo addaan qooddee itti fayyadamtu sun gahaadha itti fayyadamtu waan akkasii yookaan ammoo akkamitti akka itti qoodu san economics'n qo'ata jechuudha. Well. And human needs are limited. Fedhiin dhala namaa hin guutamtu. Fedhii dhala namaa hin guutamne san qabeenyuma qabu san fayyadamee akkamitti inni fedhii isaa guutatee jireenya isaa gaggeessuu danda'u economics'n qo'ata jechuudha. The objective of economics kaayyoo guddaan economics is to study how satisfy unlimited human needs up to maal qo'ata study how to satisfy akkamitti guutama yookaan ammoo akkamitti isa fedhii isaa guuta unlimited human needs fedhii dhala namaa kan hin daangoone san needs up to maximum possible degree. Maximum possible degree jechuun isa olaanaa yookaan ammoo digirii guutamu isa olaanaa siruu allocation of scarce resources effectively. Qabeenya qabnu san karaa sirrii ta'een itti qoonnee fayyadamnee itti yaadnee osoo waan qabnu san israaf hin godhin akkasuma qarshuma 100 san adda goonnee bishaan manaa jennee qarshii jimaa iddoo fidannee qarshii 100 san adda goonnee akka waan keessi keenya barbaadu san bitatuu dandeenyutti itti yaadnee fedhii dhala namaa hin guutamne san akka goonnee yookaan ammoo qabeenyuma qabnu san fayyadamnee akka goonnu kan nutti agarsiisu yookaan ammoo kaayyoo economicsii inni guddaan sanii jechuudha. Yookaan ammoo jimaa magaalaa beektee ati qarshii 100 takkitti qabdona jimaa magaalaa qarshii 50 beektee qarshii 50 aannan yookaan ammoo aannan beektee qarshii 100 takka ammas liqii fuutee qarshii 50 qarshii 70 subaata nyaattee qarshii 30 haftee idileenya yoo nyaatte kun negatiiv jechuudha. Economics'n kanaa miti. Osoo liqiin fuudhin qarshuma 100 takkitti qabdu san karaa efficient allocation yookaan ammoo qixa sirrii addaan qooddee akkamitti akka itti fayyadamtu kan sitti agarsiisudha jechuudha. Kaayyoo economicsii guddaan isa sani malee isa kaan sani miti jechuudha. Well, the nature of economics uumamni economicsii maali? Nature jechuun uumama economicsii jechuudha. Maal jechuu kan jedhu wal jiraalla. The lack of uniformity in defining economics emanating from shifting view about the subject matter over time. Lack of uniformity. Hiikkaan wal fakkaatu dhabu defining economics. Economics yeroo hiikamu akkaataa saayinsisoon adda addaatti from shifting view yaadota jijjiiraman about subject matter over time. Waa'ee subject economics irratti over time jechuun yeroo yeroodhaan waan ta'aa ture jechuudha. Some economists consider economics as sciences. Economics jechuun nama waa'ee economics qo'atuun economics jedhama jechuudha. Economists fi economics kajo economics'n barumsa sana jechuudha. Economists yoonne namicha sana jechuudha. Adda addummaan isaanii kan naaf hubadhaan isiniin jira. Considered about economics is science. Scientistoonni tokko tokko economics'n akka
science tilalan. While hunamo the other is considered as an artist. Akka artist warri ilaalanii jiru jechuudha. Art jechuun art jechuun akkuma beektan akkumatti afaaniin hiika isaa gara fuulduraatti ilaalla afaaniin. Saayinsii jechuun ammoo bifa saayinsawaa madaalawaa ta'e yookaan ammoo bifa qorannoo irratti gaggeeffameen jechuudha. Well, inni tokkoffaan economics is as a science. Economics akka saayinsii tokko nu maal jechuudha. Nu hordofaa wajjin ilaallu. Science produce systematic and organized body of knowledge. Science ni systematic itti yaadame yookaan ammoo madaalame qoratame organized qindeeffame body of knowledge qaama barumsaa itti yaadame qindeeffame that links causes ka'umsa waan saniitiif effects dhiibbaa waan ka'umsi sun qabu itti yaadame karaa saayinsii ta'een qindeeffame akkasuma qoratame kan kaa'u saayinsiidha jechuudha. This knowledge can be regarded as knowledge of what is. Barumsi this knowledge jechuun barumsi kuni can be regarded as akkamitti ilaalama the knowledge of what is. Barumsa wanni kun maali yookaan economicsiin kun maali what is jechuun maali wanni kun jechuudha. Akkasitti ilaalama jechuudha. In economics several facts are systematically collected. Barumsa economics keessatti economics several facts jechuun wantoonni dhugaa hedduun are systematically collected. Karaa systematically ta'een collect ta'anii jechuudha. Classified qindeeffamanii jiran, analyzed xiinxalamanii jiran, and interpreted hiikamanii jiran jechuudha. Yookaan ammoo to make predictions waan tokko tilmaamuudhaaf maal about the future of economic problems as well as economic prosperity ta'e xiinxaluudhaaf badhaadhina yookaan ammoo rakkoo karaa fuulduratti ta'u sirna economicsii keessatti wantoonni xiinxalamanii jiran jechuudha. Collected ta'anii walitti qabamanii classified qindeeffamanii analyzed and interpreted ta'anii yookaan ammoo xiinxalamanii hiikamanii to make predictions about the futures. Karaa fuulduratti waan ta'u raaguudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma jireenya akkuma qaalee jiru kana bara 2017tti jireenyi gad bu'aa jennee tilmaamuun namatti ulfaata jechuudha. Because haala amma jiru dhaabbanne qaaleensi jireenyaa akka itti fufu tilmaamna malee gad deebi'ee jennee tilmaamu sana kana jechuudha. Maalirra dhaabbanne qaaleensi jireenyaa duraan ture dabaluu doolaaraa akkasuma rakkoowwan adda addaa lafa kanarratti argaman tilmaamuu dandeenya jechuudha. In this sense, economics could be considered as sciences. Kanarra dhaabbanne economicsiin akka saayinsiitti qabatuu dandeenya jechuudha. Well, maali amma kun yaada hayyoota economics as a science jedhu san jechuudha. Inni bira economics as an artist. Economics as an artist. One important definition of art is a techniques. Wanni barbaachisan definition economics in akka artisti yoosuni akka maalitti is a technique mala or a way of doing or achieving something is. A way of doing jechuun karaa itti waan tokko goonu or achieving milkeessinu something waan tokko jechuudha. Akkamitti akka milkeessinu akkamitti akka hojjennu artiin economics of definition of art jedhee yoo isin gaafate akka malaati jechuudha. Mala karaa itti waan akka milkeessitan akkamitti akka daleedanii milkeessitan amatu dhufu waan akkana barbaree dhaabetiin waan akkana milkeessuun qaba yookaan ammoo hojii takka banatuun qaba itti yoo yaaddu taate ati wanni sun maali economics is an art akka economicsiin akka artii ta'etti hojjetaa jirta jechuudha. Mala ati fayyadamtu amata dhufu loomsi dhaabetiin waan akkanaa godhu amata dhufu buna dhaabetiin amata itti aanutti akkana gaheetiin fuudha jettee yookaan ammoo ittiin qaraa
jettee wanni ati yaaddu economics as an art jechuudha. When dealing with problem rakkoo wajjin yeroo wal qabatu such as when dealing with problems such as unemployment, poverty, inflations, hojii dhabdummaa, miskiinummaa, qaala'insa jireenyaa kun hundi akkam kana furuun qabaa itti yeroo itti yaaddu mala ati itti fayyadamta jechuudha. Economics provide principle. Economics maal sii dhiyeessa? Provide principle qajeelfama sii dhiyeessa. Method mala sii dhiyeessa. Siruu maal keessa dabartee which this problem can be solved. Akkamitti akka rakkoo ifirraa furuu dandeessu. For example, xabshaa'uu dandeessa, maallaqa dhabuu dandeessa, jireenyi qaala'uu danda'a, maatiin kan kee rakkatuu danda'a, si barsiisuu dhabuu danda'a, kophee bitatuu dhabuu dandeessa. Kana itti gajjattee hojjattee rakkoo kana ifirraa furuun qabaattee dhugaa ifitti himtee sirriitti kan hojjettu yeroo hunda aarsaa fi warree kan hojjettu yoo ta'e economicsiin qajeelfama fi mala sii dhiyeessaa jechuudha. Hence, economics extensively examines the natures. Economicsiin gadi fageenyaan extensively jechuun qixa sirriitiin examine ni qorata the nature uumama causes ka'umsa of economic problems. Rakkoo economic amma addunyaa kana qoraa jiran kana ni qo'ata jechuudha. And the set producer ni qopheessa for finding their solutions. Akkasuma akkuma set producer godhesan yookaan ammoo akkamitti qajeelfama qopheessanii find their solution ni furmaata isaanii ni barbaadu jechuudha. This perspective we consider as economic kanarra dhaabbanne yookaan qajeelfama kanarra dhaabbanne we can consider economics as an artist. Economiin akka aartii jechuu hin dandeenya jechuudha. Maaliif garaagarummaan isaanii economics as an art gisee jennu mala yookaan ammoo karaa wanta akka ittiin hojjennu yookaan ittiin milkeessinu hojii dhabdummaa, miskiinummaa, qaala'insa jireenyaa akkasuma xabshummaa yookaan ammoo maallaqa dhabuu maatii keenya akkasuma mataa keenyatii fi furmaata yeroo dhiyeessee jennu economics as an art jennaa jechuudha. Well, garuu economics as science gisee jennu systematic body yookaan karaa sistemaatiin ka'umsaa fi dhiibbaa waan ka'umsi sun godhe walitti qabsiifne karaa dhugaawwan economics irratti jira collect goone walitti qabne classified goone qindeessine xiinxallee qoranne karaa fuulduratti waan tokko raaguu haala biyyi sun irra jirtu raaguun as economics as science economics akka science jechuu dandeenya jechuudha. Well, sirriitti akka isiniifaa jiru abdiin qaba. Nu faana turaa isin jenna. Activity 1.1 ni ilaalla. What it means by the term economics. Economics maali? Kan jedhu as gaddeebine as ilaallaa jechuudha. Yookaan ammoo economics is originally term economics waan ta'eef Ashanti Greek words irraa akka dhufe economia meaning management of the families and the households. Maatii keenya bulchuu or mana keenya bulchuu akka jechuuti. Akkasuma economics is the branch of social science akka ta'e branch of social science akka ta'e nutti agarsiisa. Kabira economics is important discipline yookaan ammoo damee saayinsii danda'e ta'uu isaa nutti agarsiisa. It is prominence is beekamtummaan isaa increase in recent year jaa into response the worldwide economic problem jaa kun waan salphaadha. Waan kana dhabuun qabdanii anis biran kutuu hunda isin barsiisa. Saniif inni bira describe the nature of economics yaa. Is economics is science or art yaa? Akkuma amma ilaalle economics isa lachuudha jechuudha yookaan deebiin isa boos jedhu kana ta'a jechuudha. Maaliif economics saayinsii gisee jennu rakkoowwan siyaasaa biyya rakkoowwan dinagdee biyya tanaa keessa yeroo walitti qabne san qindeessine xiinxallee karaa fuulduratti rakkoo probleemii kan yaaddu yoo ta'e this is what we call economics as science. An art kennu rakkoowwan saniif mala barbaanne karaa ittiin solve goonu economic art jennaa jechuudha. So this is both
Waay jettanii gaaffii karaa sana deebisuudhaaf as gad deebitanii bakka asii fi kana lamaan sirriitti wanni gochuudha. Economics is science illeedha. Economics is an art illee lachuu soo boozidha jechuudha. Sababni maali yoo ta'an asirraa haaftanii isa kana several facts isa collect gootanii classify, analyze, interpreted and making a prediction about the future. Kana as science jettan jechuudha. Well, as an art yoo ne the techniques and the way of achieving something. Yeroo wanta kan milkeessinu as well as economics in the nature fi ka'umsa economic problem idhaaf procedure find the solution barbaadu we can consider as economics as an art. Economics akka artittis qabatu ne so lachuu poozidha jechuudha economics ni yeroon keenyas deemee yaa isa kana immoo branch of economics kan jedhu viidiyoo itti aanuun kan ilaallu ta'a. Kabajamtoota ijoollee fireeshii bara kanaa kutaa 9 dabalamtan karaa salphaa ta'een economics afaan keessan afaan haadha keessaniitiin bifa salphaa ta'een irraa fayyadamuu kan dandeessan nu hordofaa isin jenna. Asirratti waan hundaa'u kan ilaallu ta'a. Turtiin hojii gootaniif baay'ee isin galateeffadha. Iddoo lagaanaa jiraadha yeroo qo'attan wanta akka sirriitti adda baafadhaan isin jaa. Barumsi ammaafaan kutaa 9 kaasee 12tti namoonni baay'een kutaa 9tti osoo hin bilcheessin 10 dhaqu barumsi wal qabataa kanuma yuunivarsiitii gaafa dhuftanis warri economics seenuu barbaadanis isuma kana barattu sirriitti qaqqabaa firaa dubbisaan isin jedha. Well, turtii isin na hojii gootaniif galatooma. Am Mr. Conceptidha. Na wajjin ta'uu keessaniif galata guddaa qabdu. Iddoo nagaanaaf turaa isin jedha.